Durani ilmi kun yoo hidhamillee haadhumatti hiisee yoo inni waan ta'e illee akkanumatti osoo jala deemtu ilmi kiyya beela nyaata fidaa fi jettee ittoo seente manatti. Wayita isiin ittoo seente haadha ofii san ilmi sun fuudhee qalee qurxee mana keessatti itti cufee biraa bahe haadha ofii. Reeffi guyyaa afur mana keessatti ajaa'ee guyyaa shanaffatti ajaa ollaan ajaadhaan argee mana bane. Wayita mana bane reeffa haadhaati harkaan hundi seerraa jechitee jira. Inni mana hidhaa seene wanni nuti amma barbaannu maadaamiin isii immoo hanga angaafa deebi'utti ani ma intala tana gadi hin dhiisu eegame fiizaarraa dalagee ji'a lamaa jette. Amma wanni nu barbaanne tokkoffaa mucaan kun haa ajjeefamuu viidiyoo dalagaa isin martinu yoo dhuguma godina Arsii keessa seerri ka jiraatu taate haa ajjeefamuu mootummaa waan kana dhagahee ejjannoo du'aa akka irratti fudhatu viidiyoo nu dalagaa mana nama maraa keessa footoo isaa laxxafaati viidiyoo dalagaa akka akkuma inni ajjeesisanitti haa ajjeefamu takka. Lammaffaa intalti tuni maraataa jirti. Akka isin hin maraanne haa goonuuti maadaamiin ani nan galchuu manaan baasuu jette wanni isin irraa qabdu birrii fiizaati. Xabagaa itti qabanneetiniin fiizaa isii birriin kafalamee fi yookiin immoo namni biraa birrii akka sarratanyaan isiidhaaf bakka buutu goone isii mana sanii baasuudha. Obboleessi isii immoo hospitaala jira obboleessi isii san illee yoo rabbi achitti as gabbeessu. Akkas kanaan baraaruu deemnaa namni rabbiif jettanii waan iyyattan dafaa. Kuma lama, kuma sadi, kuma afur waan qabdan irraa akkaawuntiin haga mubeen as deebuutti chaalenjiidha. Rabbiin namni sodaatan, namni haadha qabdan, namni fuunduree kee kabaruu eeggattu, nama hundaa waan irra ga'uun beektanii. Kanaaf haga mubaarakas deebuutti akkaawuntii warri harkaan qabne kuma takka katabadha, kuma takka chaalenji waan qabdan ofirraa itti darba, kuma takka 596 jaatami takka 85 obboleessi of hin beeku as dhufuu miti of hin beeku akkaawuntiin kuma takka 596 jaatami takka 85 Lula Abduqaadir akkaawuntii warri gaafatan kuma takka 596 jaatami takka 85 Lula Abduqaadir Rabbi waan isinii kennerra waan rabbiin isinii kennerra humna keessan rabbiin fayyaa haa kennu. Rakkinna mujattii tana mul'ise kana rabbiin ganda keessanitti mul'isin. Rabbi isinitti mul'isin. Harka galchitaniif saniin rabbi argitee waan daladdan keessa dalagaa keessan barakaa keessa haa kaa'u. Rabbi barakaa isin keessa haa kaa'u. Ijoollee tiyya barakadha. Namni ijoollee warra mana maadamii rakkinni hundinuu dhibni hundinuu beelabnu isinitti boonna rakkannu isinitti boonna masaajida yoo ijaarru isinitti boonna ijoollee mara maadamii ijoollee dubartii mana maadamii rabbiin teessan haa dubbatu rabbiin teessan haa dubbatu mee tafaddal dafa luulaan laalu jirti waan qabdanirraa 2,000 3,000 500 kuma takka birrii dhibballee tuffatina waan qabdarraan darba akkaawuntiin kuma takka 596 jaatami takka 85 namni rabbiin sodaatan namni fuunduree kee kabaruu hin rakkadhaa beektu piinii ni goona mubeen as deebuu jira akkaawuntii tolchee piinii ni goona namni waa qabdan mucattii tana haadha isii ajjeesan ka ajjeese obboleessa isiiti manatti ajjeesan mucattiin tun biyya arabaa jirti mana namaa keessatti mataan isii tuqamu jira maadamitu wanna viizaa irraa dalage jedhee iqaama aayidii irraa dalage jedhee kanaaf birrii maadamii san kenninee achi keessaa mucattii tana baasuu deemna haga qalbiin isii qabbanooftuuf mucattiin tun mana namaatitti ushiinu uf gubdi lubbuun isii iyyuu lubbuu mucattii tanaa haa baraarru haala hamaa irra jirti lubbuun isiitu namni obboleettii qabdu namni haadha qabdu namni boru hin rakkadhaa beektu namni boru hin rakkadhaa beektu mucattii tana bira dhaabbadha akkaawuntiin galatoomaa akkaawuntii isinii maxxansuufani hundi keessan iyyuu qophaa kunola ilaa dhaggeeffadha warri akkaawuntii barbaadan al tokko isinii maxxansa lamuu maxxansu namni sagal ilaa namni kun sagal rabbii soraadhaa ittaqillah akkaawuntii kana
Iskirenshu godhadhaa yookiin waraabbadhaa. Qophaa'a. Waraabaa jirtu warri iskirenshuutii isiniin godhe bilbilli keessan waraabuu eegala. Kunoo seetti agarsiisa nagaadetti ergaa. Akkaawuntii koo gubatu akkatti agarsiisuun dhorgaadha. Akkatti agarsiisuun dhorgaadha akkaawuntii garuu. Dhimmi dhimma lubbuuti. Akkaawuntii yoo nu adames nu adabu. Sheetanni qabee biyyaa sinaa Ishee abbate. Jedhamutti naa obsa. Allahu akbar. keessa WhatsApp haaqu please narratti hin bilbilina na argu jirtanii bakka እንጅሩ narratti hin bilbilina ምንድነው በአማርኛ እናገራለሁ ቆይ ሀገሙ በእንደ በአማሪፍ እንደበርሱ እሺ አማርኛ ተናጋሪዎች በአማርኛ ምን እንደተፈጠረ ላስረዳችሁ ፕሊዝ ከማይሲኑ ሜሶዳ ዳነረትን bilbilina እዚህ ጋር የምታዩት ከላይ ከሙቢ አጠገብ የምታዩት እህታችን በዱባይ ሀገር ነው የምትኖረው። ሙቢ ለጠፊቲ የገሲዱ ኩማ ቶኮ ቶኮ ኦቦሌስ መካነኝ ኦቦሌስ ከቸከታ ኤኙ መካንሳ መካይሳ ሙቢ አንም ቢጉ ማነ ያ ጀላ ጀላ ቆይ ኦቦሌስ ኤኙ ኒ መካን ጋፈት ካይሲ ማር ኤኙ መካንሳ ማስተር ሚውቲ ከበድ እሺ ኦቦሌሲ መካነ ኤኙን ኒና በረሳ Alima. ኦቦሌሲ ከሰን ኤኙን ኒ ከና ጋፈ ደርቡ አጣቢዳን አማን 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 ነምቶ ከጀላ ከዲቧ